Adaamaati jette. Daanaan immoo dhalattuu Laga Xaafooti jette. Yeroo kana ani kanan itti baqadhe mana daanaan jirtu sana jette. Saaraan birrii 10 fudhattee mana daanaafaa sana dhuftee eessa jirti jettee na gaafatte jette. Gaafa isheen na gaafattu mana kana hin jirtu jette naan jettee na dhoksiteet. Jarri kun si ajjeesu jettee magzana keessa qulfii fuutee magzana na dhoksite jette. Kun egaa hojjettuu Itoophiyaati jechuudha. Daanaatu qulfiitti qollofe olattuu Laga Xaafoo taate sanatu qulfiitti qollofe magzana keessa ishee dhokse jechuudha. Sanumaan isheen kee fiigdee dhufte jennaan hammas hin jirtu jennaan dawwaltee nafa dawwaltee isaan dhufanii asittillee ishee ajjeesuuf gaafa jedhan suuqiirraa deebi'an jette. Suuqiirraa deebi'anii isaaniin kee achi ta'uu dinnaan natti kennaa biiroon geessa jettee hanna harkaa fuuteet. Ishi jedheen biiroo na geessite caammaa luka koorra jiru baaste jette. Caammaa slippeerii ittiin hojjedhu sana luka koorraa baasteet. Makiinaa yaabbadhu jennaan makiinaa yaabbadhe. Biiroo na geessu se'een jette. Biiroo na geessu jedheen makiinaa yeroo yaabbadhee amma na deemsisanii gara baadiyyaati xaayiif bakka jedhamu'a gara baadiyyaati. Deemanii lama ta'anii intallii fi madaamiin irraa bu'an makiinaa irratti. Isan booda shifeerii fi ana qofatu makiinaa keessatti hafeet. Eessa na geessaa jiru jarreennaan ani karaa biraa biiroon dhufa ati biiroo geessinaan jedhanii isaanii jedhe eessa na geessita jedhee gaafa shifeera sana gaafa ootte. Innaa isaa wajjin walii galaniiru ka. Madaamiin geessi gati jetteetti. Deemee barahaa qixxe lamaan na geessee bakka namni hin jirre bakka homti takka hin jirre geessee lafa na buusee makiinaa isaa qabatee shifeeriin sun sokke jette. Isan booda as ilaale achi ilaale bilbilan qabu hoomaan qabu luka koo duwwaa uffata qaama koo qofa oksu qofa uffadheen jira isaatiin utuman baggaretti tocho'us dhabee aduun aduu miti saafaadha. Gara lixu dhabee dhaabadheetuma boo'uu makiinaan tokko darbitee dhufti. Kunis yoo dhufe si fudhadhanaan jedha. Kunis yoo dhufe si fudhadhanaan jedha. Garuu sodaadhe animmoo makiinaa sana lixuu sodaadheette. Isaan booda jara lamatu dhufe haadha manaa fi abbaa manaatu dhufe. Diraama namatti fakkaata yoo dhugaa waaqayyo. Haadha manaa fi abbaan manaa dhufan jette. Haati manaa fi abbaa manaa yeroo dhufan makiinaa dhaabanii makiinaa yeroo dhaabaniiti madaamiin sun maal jette asii maal goota maaliif lafa deemta ati eessa jettee na gaafattennaan madaamiin kiyya nagattee manaa baasanii nagatanii lafa ani hin beeknetti jenna koottu nu faana makiinaa yaabbadhu makkaa deemi jedhanii isaan immoo umuraa deemaa jiru. Aniyyuu makkaa si geessiseen lammii kee anummoo Itoophiyaa ta'anitti sin kenna yeroo naan jettennaan dhugaayyuun seene makiinaa na liccisiistee bishaan naa laatteet. Bishaan naa laatanii guyyaa tokko deemaa bullee gara ganamaasaa makkaa geenyetti. Makkaa geenyaan mucayyoo tokko barbaadanii mucayyoo walloo tokko jettee umuraama sana keessaa barbaadanii mucayyoo walloo sanatti na laatan jette. Mucayyoo walloo sun na fudhattee galtee uffata naa laattee shaaworii na galchitee isan booda midhaan gaafa naa laattu midhaan irraa waanan tureef na dhukkubsadheetti. Ji'a tokko guutuu mana mucayyoo sanaa ciise jette. Isan booda ji'a tokkoon booda daldalaan tokko fiddee daldalaan sun immoo hojiin si gasha 2,000 jedhetti. Yeroo sanatti ani 2,000 miti 1,000 ta'ee hojii galuun barbaada tureetti. Isaan hojii nagashu gammadee lakkaa daldalaan sun hojii nagashu otoo hin taane inna gurgurateetti. Birrii riyaala 15,000 na gurguratee gurbaan kun isan booda walii galanii fuudhee jaarsa tokkotti na laatee yeroon dhaqee mana sana galu manni ani dhaqe sana hojii nan hojjechiisan mana dukkana tokko keessatti mana dukkana tokko keessa natti cufanii achuma keessatti na qallabu jette. Namichi haadha manaa 2 qaba jette. Indee ani maaliif hojiin hojjedhu gaafan jedhu achumatti nyaata naaf fidu jette. Isan booda achi keessa na dhoksanii ji'a muraasa booda bakka guyyaa itti mucaan maraatu sammuun isaan beekne immoo jira jette. Anaaf jedhanii siin riyaala 15,000 na bitaniiru yeroo jedhan yeroo kana mucaan kun maraatuudha waan ta'eef jedheen badaayyuu keeriitti hin laanneetti. Isan booda bukkee mana ani jiru keessa wanti akka bineensaa tokko akka bineensaan dubbataa jette. Sagalee qaba inni dubbata jette. Yeroo kana sodaadheette. Kutaan ani jiru sana immoo kartoona wayiitiin cufamaadha. Garuu barriin immoo qollofamatti. Kutaa bineensi iyyuu sanaa fi bineensi wayii keessaa dubbatuu fi kutaa ani keessa jiru sun kartoona wayiitiin cufameera jette. Isan booda
guyyaa muraasa booda guyyaa lama midhaan na dhoowwatanii bishaan qofa naa laachuu jammaran jette. Inna maaliifidha isheen dura midhaan naa fiddu sun haadha manaa namichaa kan masaanuu ishii tokkooti jette. Inna maaliif as na fidanii yennaan rabbii umte kee akka barbaade si haa godhu malee ni ulfaata. Ani kanas siinin jedhu rabbuma kee kadhadhu naan jetteetti. Way ineen jedhe yeroo kana laftis waan inatti dukkanaa'e jette. Sana booda guyyaa isaan meeshaa qaqqaranii bakka lubbuu kiyya baasuudhaaf meeshaa qaqqaranii qoqophaa'anii gidduutti qulfii isheetti laatanii ishee niitittii ishee masaanuu sanatti qulfii laatanii qulfii sana otoo hin qollofiin callistee ilma isheetiin ani gaafa dawwaltee ilma ishee waamte ani gaafan du'e rahama siif hin godhu dafna qaqqabi jetteetti. Yeroo kana yeroon ani mana sii banu badinaan jetteetti. Yeroo isheen kee qulfii sana fuutee gurbaa sana ilma ishee sana waamte makiinaa kee sana buuste hamma isaan paarmaasiirraa waa bituutti ergaman jette. Gidduutti otoo lubbuu koon baasiin paarmaasiitti ergaman jette. Lubbuun gaafa waaqni baase malee hin baatu jechuudha. Otoo isaan paarmaasiirraa hin bu'iin ilma isheetti waamte makiinaa gurraacha tokko keessa na buuse geessi gati iddoo barbaaddetti je'een naan jette makiinaa keessa na buuse karaa isaan ba'an irra hin ba'iin magaala irraa fagoodha isaan jette. Karaa isaan ba'an irra hin ba'iin jedhee deemsisee eessan si geessa naan je'e jette. Innaan lakkoofsa ishee dura daldaaltuu sanaa nan beeka isheetti dawwaleetti. Geessee balbala ishiitti na buuse mucaan manatti deebi'ee jette. Yeroo kana deebi'ee mana daldalaa sanatti deebi'ee imimmaan koo dhugee amma immoo achuma anumaatii galu hojii an biraa galtanaan jennaan. Riyaala 3,000 mana tokkoon galeetti. Riyaala 3,000 mana tokko waggaa 2 hojjedhee mana Naqqamteetti ijaaree maatii koo hamma funyaaniitti gargaaree waan hunda godhee gammachuudhaan gaafa nagahee hin barbaadu gaafan jedhee quufe jennaan harka koo kennadheen poolisiitti geessa haqeen biyya kootti galee nagaan galee kunoo mana biyya koo tureetaniin lammata deebi'een kunoo amma biyya ormaarraa hojjetachaan jira. Mana Naqqamte keessatti namni na beeku na beeka. Naqqamte keessatti mana maaliin fakkaanna ijaaree maatii koos gargaaree 3,000 riyaala nan jedhee waggaa 2 guutuu jette. Waaqayyo seenaa namaa jijjiira. Obboleettii kana dhugaa baay'een dinqisiifadhee akkasitti waaqayyo cimina akka kanaa namaa laate waaqayyo du'a kana keessaa nama baase nama har'aa ishee taasisuusaa waaqayyo ulfinaa argatu. Baay'ee tokkoon gammadee fi diraamaa wayii yookiin immoo waa soba wayii nama fakkaata. Lammiin ufii nama gurgura. Dubartiin isheen tokko riyaala 10 saaraan riyaala 10 ishee gurgurte. Daanaan garuu manatti qolloftee ishee dhoksite. Daldalaan inni 15,000 riyaalaan ishee gurgure immoo namuma lammii wantiiti jimmaati jette. Lammii jimmaatette tiktookiin ishee jechuudha. Lalii yaada koo jedha. Lalii yaada koo jettanii sarchii yoo gootan paartii 1, paartii 2, paartii 3 jettee hojjette jechuudha. Viidiyoo ishee dhaggeeffadhee imimmaan koo qabachuun dadhabee waaqayyo gaariidha. Waaqayyo akkasuma cimina akkasii namaaf haa laatu. Waaqayyo akkasuma isa du'a namaaf qopheesse jala. Waaqayyo du'a namaa oolchee nama jiraa nama taasisa. Nama jiraa taatee har'a isheen nama seenaa ishee dubbatedha. Dhugaa dubbachuuf baay'een dinqisiifadhe. Waaqayyo seenaa akka kanaa namaaf godha. Waaqayyo akkasitti nama gargaara. Ammallee waaqayyo guyyaa du'a keenya akkasitti kan namni harka namaan du'a harka namaan nutti dhufe waaqayyo akkasitti nurraa qabu nurraa jallisu akkasitti jalaa nu haa oolchu. Biyyi ormaa hamtuudha. Yeroo waan kana agahan waan gara biyya ormaatti adeeman miti garuu waaqayyo gaariidha. Hunduma isaa nama oolcha. Dhugaa dubbachuuf seenaa obboleettii kanaa dirqama hojjechuun qaba. Viidiyoo jedheen Kiristoosii hirriba naa laachuu dide. Amma viidiyoo kana jedhutti illee hin rafu jedheen jechuudha. Obboleewwan kiyya waaqayyo lafa jirtanitti sanaa eegu. Rabbiin isinaa eegu.